بسم الله. الحمد لله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eegaa obboleeyyan kiyyaa bikkuma jirtanitti salaamanni kiyyaa isinitti hageessu hunduma keessanuu. Karatti aansuudhaan obboleeyyan kiyya inshaa allahu ta'aalaa rabbiin keenya jalla wa'alaa maal nun jaha وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. yaadachiisu kan kee kun qalbii rabbiitti amantootanii fayyadaa jaa anaa fi atiissa rabbii jararraa nu hagadu. Eegaa obboleeyyan kiyyaa kanatti aansuudhaan inshaa allahu ta'aalaa haalli amma deemaa jiru kunis yeroo amma keessa jiru tunis jiini ramadaanaa dhufee jira. Guyyoota muraasaatu nu hafe. Anaa fi ati eessa keessa jirra? Baaba maasiyaa keessa jirra moo hulaa maasiyaa keessa jirra moo hulaa khayri keessa jirra? Akhi alhabib, ukhti alfadil, obboleessa kiyya kabajamaa, obboleettii tiyya kabajamtuu, mee arra eessa keessa jirra? Akkuma beekamu عالم الدنيا خناس وهندا خال كانوا كبير يورو تناف جند من جنود الله ورانا تكو خن من جانر كندن دينيتو عالم الدنيا خنودا كبير سنكيسة تنوتو فيروس كورونا يتاجر رمو سن إبادة قرن نمو إبادة يقوان جهو غنم أغلقل سنماسو خنات ديبنمو مو عبادة ربي جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جوسن ورجل فلالو أكسما بلينكيا إيجا أكم جنة رمضان دفجرة رمضان خنا سمجت ولاف قلبي سليمات سمجت برباجي سالة مالف إذا خيست ربي جل وعلا خيري هدود رجال من الفشار جرتي خيستي وقان كنيان قسان قوني تكاتا ربي جعل مساتي عمري نمتني محمد صلى الله عليه وسلم تيكو قباب لكم أما دراتي ميتي ربي نقرو جل وعلا رمضان خيسا هل كان تكونوا في هل كان باتي خمر رجالتو هل كان باتي خمر رجالتو يجون لا قبولي ينكي باتين تك أما نتوكو باتي ميكابا قول لما أما سديتمي في أول الريتشو دا خانا ربين جل وعلا خيسا نفقاية خانا سيما تشوف خانا خيسا تيمو باتي خمرة جالتون هركا تشوف مالتو برباكيسا أكمل دفع غرا كلها أفان كلها سومنو دمو هي قلبي تهنيان غربي خنيا جل وعلا ديبني سومنو دا غربي ديبون وتوبوا إلى الله غربي توبا ديبودا وينو رابر باكي سما كان توبا غربي خنيا أما ديبني ربي خنيا أرارم خدتشو دا أكا ربي مبلام بوتي خانا الرادي بسوف كورونا نقول لكم بكمو وبليان كيا رب جل وعلا صومونا ختقيت مرتفجة هل كان ليلة القدر خيستي نموت هنكنا كورونا نقبا خنجو رب جل وعلا جرى سراريت قال لك سي نموت هنكناتو كورونا خنجو ندوء نموت هنكناتو الرافية نموت هنكناتو ركوب وسددات ندوء namoota hanqanaatu riskii hanqana argata namoota hanqanaatu gaayila godhata namoota hanqanaatu
hedduu rabbiin jalla wa'alaa lafa kaayee jechuudha. Namoota qanaa uumama kan jiru waggaa kana keessatti namoota qanaatu osoo ramadaanni kun hin dhufnetti jechuudha. Ramadaanni amma itti aanu kun osoo hin dhufne keessatti waggaa ramadaan irraa kaasee ilaa ramadaana kanatti maal godha? Baay'ee hunda baasa rabbiin jalla wa'alaa. Akkuma har'aan tan yoo gartan mootonni addunyaa baay'ee amataa jaanii ramadan karoora amataa jaanii kaayan. Kana hunda isarraa fidan beektu uummanni kunis rabbumarraa as fidatanii qophii godhatanis an itti jiran. Ammoo rabbiin keenya jalla wa'alaa osoo ramadaana kanaan nutti finne duratti balaa kanallee rabbiin irraa kaasu. Ammoo anaa fi ati ramadaana kana gahu ni beeyna hin beeynu jechuudha. Nama rabbii ramadaana kanaan gahu hin beekamu. Rabbuun ilma namaa harka rabbii jirti. Bikka itti duunus hin beeynu. Ammoo kanaaf guyyuma tokkicha amma qabnu kana sa'aatii amma qabnu tana waaree boodi jiraachuu dhabuu dandeenya. Waaree duri jiraanne akkaataa itti duunu bikka itti duunu waan hin beekneef sabuma qabdu keessatti salaatu keessatti akka salaata kanaan booda hin salaannetti rabbii keetiif salaatu. Ammas akkasuma akka waan asin booda rabbii kee hin gabbarree arraan tana gabbartee deemtutti du'aa deemtutti rabbii kee gabbaru. Yeroo addunyaatti dalgattee yeroo gara rabbii kee deebitus deebi'u. Mee obboleeyyan kiyya mee ilaala. Rabbiin jalla wa'alaa sa'a 24 keessa waqtii shan bicha nu gaafate bar waan xiqqoodha. Waa xiqqo waqtii shan sa'aallee hin jenne laa deeqaa muraasa yoo guddati deeqaa 15 bicha sa'a 24 anaa feetii garuma keenya gabbaraa jirra. Waanuma lubbuun teenya nu barbaadu gabbaraa jirra. Mee kana jala haa deebinu nuti kushu. Sa'a muraasa rabbii keenyaaf haa kenninu. Maaliin? Ibaadaa akka goone quraan rabbii keenyaa kadhamee haa dubbifnu. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti yookaanis waan adda addaa jala kutanii kana hordofan kana mee quraan rabbii kana nama meeqantamii quraan rabbii kana fixee yookaanis qomatti qabatee qoma qabachuu bichaa biti itti hojjechu jira. Itti hoo carraaqu jira. Rabbii isaa ta'uu eenyu itti gabbaru jira. Anaa fi ati. Kanaaf obboleessa kiyya kabajamaa obboleettii tiyyaa kabajamtuu gara rabbii keenyaa deebine rabbii keenyaaf ibaadaa haa goonu. Ramadaan kanaas rabbiin ittiin nu gahe warra ramadaana kana haala gaariin simatu rahmaan naafisiis rabbiin haa godhu. Kanaaf obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa abbaa kiyya ummaa tiyya gara rahmaan keenyaatti haa deebinu. Yoo rahmaan tokkicha waahidu samad bichaa qabanne ittiin milkooyna wa immaa ittiin kasaara. Kanaaf dhaamsaan ani isiniif dhaame kana tinaaf dhaamtu yoo warraa qeeballe ni milkooyna. Yookaan ammoo waan hin taane waliif dhaabne shariika badaarraa yoo fagaanne malee yoo shariika gaggaariitti saahibne malee manni kiyyaa fi keeni bada kan duniyaatis kan aakhiraatis. Kanaaf akhi alhabib obboleessa kiyya jaalatamaa obboleettii jaalatamtuu wanni godhuu qabnu maali naafeti? Saahiba gaarii maratachuu akkasumatti kan ibaadan nu kaasu tan ibaadan nu kaaftu laallachuudha. Saahiba tan meeshaalee addunyaa tana keessa hojjeftu tan yookaanis diraamaa garagaraa yaalas hojjeftu tan filmii garagaraa yaalas hojjeftu osoo isaan hin tahin mee dhaabbadhu isaa salaata booti salaannaati mee laatta akka kootu laale tasan jettu osoo hin tahin ta cufiiti mee ibaadaa rabbii gooneeti kana deebinaa san jettu sallaalachuu qabdan. Anaa fi atis yoo sallaalanne ni milkooyna wa immaa ittiin kasaara.
kanaaf saahiba gaa'ela jechuun waan naafi sirraa barbaachisaati obboleessa kiyya obboleettiitiyya. Arra insha allahu ta'ala waanuma nasiyaa xiqqoo takka waliif dhaabna jeeti. Kanaaf warra waliif dhaabnee khayrii keetti waliin turu rahmaan naaf isinis naa godhu khayrii keessatti nuuf jiraadhaa. Dhaamsa kanaas insha allah obboleeyyan keessan niif naaf gayaa akkasuma illee himaa khayrii keessatti wal yaamaan isin jaa khayrii keessatti nuuf jiraadhaa. Hunduma keessanuu ana uhibbukum fillah. Anka sagantaa biraatti waliif deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.